Itiyoophiyaan michummaa idil addunyaa wal kabajuu irratti hundaa'ee barbaaddi kan jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed Itiyoophiyaan jijjiirama hunda galeessaa fi caasaawwan raawwachaa jirtu ifatti agarsiisuun michummaa idil addunyaa wal kabajuu irratti hundaa'ee cimsuu akka barbaaddu ibsaniiru. Addunyaan jijjiirama Itiyoophiyaan dinqisiifannaa hordofaa jiraachuu kan eeran Ministeerri Muummee dirqamni mootummaa fedhii uummata tajaajiluu ta'uu himaniiru. Kaayyoon jijjiirama carraa lammiilee bal'isuu fi dhaabbilee cimaa haqaa fi itti fufinsa qaban ijaaruudha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed. Dhaabbilee fi misoomni bu'uuraalee kanneen dhaloota wal bira gahuun badhaadhina waloo uumuuf gargaaruu qabu jedhan Dr. Abiy Ahmed. Dhaloota tokko qofaan ijaarsa biyyaa xumuruun akka hin danda'amne kan eeran Ministeerri Muummee dhaloonni hundi seenaa irraa waan gaarii fudhachuun bu'uura dhaloota itti aanuuf kaa'uun itti gaafatamummaa akka qabu hubachiisaniiru. Itiyoophiyaan jijjiiramaa fi fooyyeessa ishee kanatti cichitee itti gaafatamummaa seenaa kana baachuuf carraaqqii gochaa jirtu gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirti kan jedhan erga Ministeera Muummee Dr. Abiy Ahmed.